Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Arsii aanaa Sirkaa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti deemaa jiru hordofee hawaasni nagaa miidhaa hamaa qaqqabaa jiraachuun ibsamee jira. Walwaraansa Oromiyaa keessatti waggoottan 6 darban adeemsifamaa jiruu fi kan Tigraay keessatti waggoottan 2 darbe adeemsifameen kufaatii dinagdee Itoophiyaatiif akka sababaatti kan kaayyoo ta'u qorannoowwan gabaatiin alasii maallaqa haaraa maxxansiisuun biyyattiitti qaala'insa jireenyaa hammeessuusaan beektonni dinagdee ragaa ba'anii jiru. Naannoo Oromiyaa godinootaa fi aanota adda addaa keessatti weerarri dhibee busaa ammallee babal'atee miidhaa geessisaa jiraachuu maddeen OFM itti himan. Somaalilaandii fi pirezidaantummaa gaggeessaa jirti. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godina Arsii aanaa Sirkaa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti deemaa jiru hordofee hawaasni nagaa miidhaa hamaa qaqqabaa jiraachuun ibsamee jira. Jiraattonni akka OFM'dhaaf yaada isaanii kennanitti dheengadda jechuun 9 bara 2024 wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu godina Arsii aanaa Sirkaa ganda Heellaa Gallabee Busaa iddoowwan adda addaa golbaa Raagessaa jedhamanitti gaggeeffamuun himamaa jira. Guutuu gabaasa kanaa kittaanutti isiniif dhiyeessa. Godina Arsii aanaa Sirkaatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti deemaa jiru hordofee hawaasni nagaa miidhaan hamaan irra qaqqabaa jiraachuun ibsame. Jiraattonni OFM'dhaaf yaada isaanii kennan dheengadda jechuun 9 bara 2024 wal waraansa waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godina Arsii aanaa Sirkaa ganda Heellaa Gallabee akkasuma busaa iddoo adda addaa golba Harraagessaa jedhamutti gaggeeffamuun himamee jira. Ergasii booda waraanni mootummaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo boo jedhuun manneen hawaasaa nagaa qabeenya guutuu waliin barbadeessaa fi qabeenyi uummataas saamamaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Namoota manneen qabeenyaa guutuu waliin jalaa barbadaa'e Muktaar Muhammad, Jamaal Muktaar, Husseina Ahmad, Ibrahim Husseinaa akkasuma Qamaree Bakaroom, Muhammad Nur Kadir, Bobe Haji Muhammad kanneen jedhaman ta'uu isaa eeranii waliigalatti manneen 9 ibidda qabeenyaa waliin barbadaa'anii jiru. Kana malees nama maqaan isaa Kamisoo Sheek Kadir jedhamu jalaa loon fudhatanii deemuu isaa maddeen odeeffannoo OFM ibsaniiti jiru. Walwaraansa Oromiyaa keessatti waggoottan 6 darban adeemsifamaa jiruu fi kan Tigraay keessatti waggoottan 2 darbe adeemsifameen kufaatii dinagdee Itoophiyaatiif akka sababaatti kan kaayyoo ta'u qorannoowwan gabaatiin alasii maallaqa haaraa maxxansiisuun biyyattiitti qaala'insa jireenyaa hammeessuusaan beektonni dinagdee ragaa ba'anii jiru. Rakkoo qaala'insa jireenyaa kanaan barsiistonni hojjettoonni mootummaa sadarkaa gadi aanaa qonnaan bultootaa fi akkasuma kutaalee hawaasaa garaggarri caaluun rakkoodhaaf saaxilamuu himanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Xuubaa Bunee akkitaanutti dhiyeessiti. Walwaraansi Oromiyaa keessatti waggoota 6 darban adeemsifamaa jiruu fi kan Tigraayitti waggoota 2 adeemsifame kufaatii dinagdee Itoophiyaatiif akka sababaatti kan kaanu yoo ta'u, qorannoo gabaatiin ala maallaqa haaraa maxxansiisuun biyyattiitti qaala'insa jireenyaa hammeessuu isaa beektonni dinagdee ragaa bahu. Rakkoo qaala'insa jireenyaa kanaan barsiistota, hojjettoota mootummaa sadarkaa gadii, qonnaan bultootaa fi kutaaleen hawaasaa garri caalu rakkoof saaxilamuu himu. Waraanni Tigraay qofatti adeemsifamaa ture doolaara biliyoona 28 ol fixuu isaa ragaaleen dhimma kanaan wal qabatanii bahan kan mul'isan yoo ta'u, waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ammoo baasii waraanaatiin cinatti rakkoo oomishaa fi oomishtummaa hammeessuun gabaa keessa oomishni xinnaatee maallaqni waan baay'ateef qaala'insa jireenyaa olaanaa kan fidu ta'uu ogeeyyiin dinagdee himu. Oromiyaa lixaa giddu galeessaa fi kibbatti waraana adeemsifamaa jiru irraa kan ka'e qotee bulaan oomisha irratti bobba'uu waan dhabeef dhiyeessiin bu'uuraa gabaa irraa dhabamuun isaa qaala'insa
qaala'iinsa jiruu hammeessee jira. Waraana adeemsifamaa jiru cinatti mallaqni baankiin biyyaalessaa maxxansee gabaa keessatti dhiyeessii oomishaa ol waan ta'eef qaala'iinsa jireenyaatiif daandii biraa banuu isaattu dubbatama. Dandeettiin bittaa birrii Itoophiyaa gadi bu'uun dhiyeessiiwwan oomishaa fi oomishtummaan dhiyaatan hir'achuun yaaddoo guddaa uumee jira. Mallaqa maxxansuun qaala'iinsa jireenyaa waliin hariiroo kallattii qaba kan jedhan ogeeyyiin diinagdee mallaqni maxxanfamu baay'atee oomishaa fi oomishtummaan gabaa keessaa yoo dhabamu qaala'iinsa jireenyaa fida jechuun Itoophiyaatti mallaqni hedduun maxxanuun qaala'iinsa jireenyaa akka hammeesse ibsan. Rakkoo qaala'iinsa jireenyaa kanaan barsiistota, hojjettoota mootummaa sadarkaa gadii, qonnaan bultootaa fi kutaaleen hawaasaa garri caalu rakkoof saaxilamuu himu. Addatti barsiisonni sababa qaala'iinsa jireenyaatiin hiyyummaa gadi aanaa keessatti kufanii jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Mindaan barsiistotaa jireenya isaanii tarkaanfachiisuu hin dandeessu. Qaala'iinsa jireenyaa lammiilee biyyattii qormaataa jiru kana to'achuuf mootummaan waraana waliinii biyyattii keessatti adeemsisaa jiru dhaabuun gara marii araaraatti dhufuu qaba jedhu. Sababa waraanaatiin qaala'iinsi jireenyaa biyyattii keessatti hammaate sababa qaala'iinsa jireenyaa ammoo gochoonni seer-dhabdummaa kanneen akka mallaqaaf jecha nama ukkaamsanii maatii birrii guddaa gaafachuu fi saamicha raawwachuu biyyattii keessatti hammaate jedhu kanneen OFM'if yaada kennan. Waraanni dhaabbatu malee uummanni hojii oomishaatti deebi'uu hin danda'u jechuun dhiyeessiin gabaa keessatti argamuuf uummanni danqaa malee hojii oomishaa irratti hirmaachuu qaba jedhan. Tibbana gabaasni dhaabbata Multi Dimensional Poverty Index jedhamuu fi walta'iinsa sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Yuunivarsiitii Oksfordiin qophaa'e akka mul'isutti uummata Itoophiyaa keessaa miliyoona 86 hiyyummaa keessa jiru. Gabaasichi hiyyummaa kallattii hedduun kan ilaale yoo ta'u uummata biliyoona 1.1 guutuu addunyaa irratti hiyyummaa keessa jiran keessaa miliyoona 553 yookaan dhibbentaan 48.2 kan ta'an biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessa jiraatu jedha. Itoophiyaan Afrikaa irraa biyya hiyyummaa keessa jirtudha jechuun gabaasichi eeree jira. Naannoo Oromiyaa godinootaa fi aanota adda addaa keessatti weerarri dhibee busaa ammallee babal'atee miidhaa geessisaa jiraachuu maddeen OFM itti himan. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa hospitaala Giddaa Ayyaanaatti namoonni dhibee kanaan qabaman yaala fayyaadhaaf dhufan hedduun jiraachuu isaa maddeen OFM himanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Naannoo Oromiyaa godinootaa fi aanota adda addaa keessatti weerarri dhibee busaa ammallee babal'atee miidhaa geessisaa jiraachuu maddeen OFM itti himan. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa hospitaala Giddaa Ayyaanaa namoonni dhibee kanaan qabamanii yaalaadhaaf dhufan hedduu jiraachuu isaa simanii maddeen OFM achirraa dubbise. Namoonni keessattuu haadholiin ulfaan du'aa akka jiran kan himan maddeen OFM dhibeen busaa waqtii kana babal'ataa jiru kun saffisaan lubbuu dabarsaa jiraas jedhanii. Haa ta'u malee hospitaalli Giddaa Ayyaanaa sababoota dhiyeessii dhabuutiin yaalii fayyaa barbaachisaa kennuudhaaf rakkataa jiraachuu simanii jiru. Suuraawwan OFM dhaqqaban yeroo dhukkubsattoonni yaalamuudhaaf deemanii fi ala ciciisan kan agarsiisudha. Dhukkubsattoonni guyyaa guyyaadhaan teessorra ciisaa oolu kan jedhan halkan immoo sharaa keessa ciisu jedhamee jira. Hangi dhukkubsataa yaala fayyaa argachuudhaaf dhufaa jiruu fi akkasuma ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa waan waliin ginneef daataan nama du'e hordofamee adda baasaa akka hin jirre simanii jiru. Hospitaalli Giddaa Ayyaanaa jiraattota aanaalee shaniidhaaf tajaajila kan kennu yoo ta'u hangi dhukkubsataa inni keessummeessaa oolu humna isaatii oli jedhamee jira. Hospitaalli kun deeggarsa dhiyeessiiwwan meeshaalee yaalaa fayyaadhaaf oolan gaafachuu irrattis argama. Dhibeen busaa kun naannoo Oromiyaa godinaalee fi aanota adda addaa keessatti babal'achaa dhufuun miidhaa fayyaa fi diinagdee geessisaa jiraachuus gabaafamee jira. Godina Booranaa aanaa Taltallee, Elwaayee akkasuma Diiloo fi Gaamoleetti gandoota 167 keessatti bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoonni 16,000 qabamuudhaan itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Booranaa obbo Moluu Diimaa himaniiti jiru. Weerarri dhibee busaa kun ammallee babal'achaa jiraachuun maddeen OFM itti himanii jiru. Somaalilaandii fi pirezidaantummaa gaggeessaa jirti. Somaalilaandii filannoo pirezidaantummaa gaggeessaa jirti. Bulchiinsa bara 1991 walabummaa labsatte garuu hanga ammaa beekamtii idil addunyaan argateen Somaalilaandii
guyyaa irraa filannoo pirezidaantummaa afuraffaa gaggeeffataa jirti. Guutuu gabaasa kanaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Somaaliilaand filannoo pirezidaantummaa gaggeessaa jirti. Bulchiinsi bara 1991 walabummaa labsatte garuu hanga ammaa beekamtii idil-addunyaa hin arganne Somaaliilaand guyyaa har'aa filannoo pirezidaantummaa afuraffaa gaggeessaa jirti. Somaaliilaand jalqaba bara 2024 Itoophiyaa waliin walii galtee wal hubannaa ulaa galaanaa mallatteessuu ishee hordofee Somaaliyaa waliin atakaaroo keessa galteetti. Filannoo ammaa kanarratti pirezidaantii Somaaliilaand kan ammaa Muusee Bihii Abdii fi hooggantoota paartilee morkattootaa Abdurrahmaan Muhammad Abdullaahii fi Faayisal Ali Huseen ni morkatu. Filannoon kun waggaa lama dura bara 2022 adeemsifamuu kan qabu yoo ta'u boordiin filannoo Somaaliilaand dhimma mallaqaa fi teeknikaan filannoo dheeresse. Aangoon pirezidaantii fi miseensota paarlamaas waggoota 2 dheerate. Kunis paartilee waliin muddama uumee ture. Har'a uummanni Somaaliilaand miliyoona 1.2 ta'uu wiirtuuwwan filannoo 2648 itti argamuun sagalee isaa kennaa jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduun irraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen afaan waliin turtii gaarii isiniin jecha Oromiyaa Freedom Media peejii keenya subscribe gochuudhaan uummata biraan ga'a.